Hi student, akkam jirtan barattoota harmoo waa'ee concept of relation in the graph of relation kan jedhu kan ilaallu ta'a kallattumaan gara barnootaatti adeemnu steps. Okay, jalqabaan gara barnootaatti yoo seennu jalqaba irratti kan ilaallu maalidha? Relationidha. Relation jechuun the set of ordered pair. Kana jechuun tartiiwwan cimdiiwwan lamaan jiranii tartiiwwan cimdii seetii tartiiwwan cimdii lamaanii jechuudha. Seetii lama qabna isaan tartiiwwan cimdii lamaan isaanii immoo maal jennaan? Relation jennaan. Achi keessa immoo it is first component yookaan jalqaba irratti kan argamu sun maal jennaan? Tartiiwwan cimdii lamaan keessaa jalqaba irratti kan argamu domain yoo jennu reenjiin immoo is second component lammaffaa irratti kan argamu sana maal jennaan? Range jennaan jechuudha. Kana jechuun domain is the set of first component in ordered pair dha. Range jechuun immoo the set of second component in the ordered pair. Amma relationii tokko keenya relationii tokko nu kenname kana jechuun 0,0 1,1 1, negative 1 fi 4,2 akkasumas immoo 4, negative 2 nu kenname tanniin keessaa range domain fi range yoo kan baasnu dute domain as keessa maalidha? It is first component isaan jalqaba irratti tartiiwwan cimdii keessaa isa jalqaba irratti kan argamu kanneen akka 0 1 1 4 fi 4 as keessaa 0 fudhanna tokko yeroo lama tokko fudhanna as lamaan keessaa tokko fudhanna achiin booda immoo 4 keessaa tokko fudhanna domainiin keenya maal ta'a jechuudha? 0 1 fi 4 range immoo asirratti fudhannu second component isa lammaffaatti kan argamu 0 1 negative 1 2 fi negative 2 fudhanna jechuudha. Range kanaafuu maal ta'a yoo tartiiban teechisuun negative 2 negative 1 0 1 fi 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu domain jechuun it is first component isa jalqaba irratti kan argamu tartiiwwan cimdii isa jalqaba irratti argamu domain jennaan isa lammaffaa irratti argamu immoo maal jennaani? Range jennaani jechuudha. Let me fakkeenya biraa immoo fudhannee haa ilaallu. Amma fakkeenya y is equals to x square root jedhamee correlation nu kenname as irratti jalqaba irratti maal barbaana? It is list sum of relation kana keessatti tartiiwwan cimdii relation kanaaf miseensa ta'uu danda'an interesina lammaffaa irratti immoo domain fi range isaas achuma waliin barbaanna jechuudha. Jalqaba irratti list yoo goon x let me x gatii x meeqa fudhannu fakkana sin agar gatii x tokko lama fi sadii yoo fudhanne gatii y immoo gatii y maal goona bakka x kana x akka input itti fayyadamna y immoo output bakka x lakkoofsatanii ni argannu y immoo output keenya ni arganna bakka x tokko dogarchine tokko square yoo goonu meeqa arganna tokkuma arganna itaansine immoo bakka x lama dogarchine lama square yoo goonu meeqa arganna afuri bakka x immoo sadii yoo dogarchine sadii square yoo goonu sagal arganna. Kanaafuu tokko maal ta'e jechuudha? waan wajjin lama immoo afur wajjin sadii immoo sagal wajjin kan itti fufees fudhachuu dandeechanii negatiivas lakkoofsotaas hin jiranis fudhachuu dandeechanii kan immoo bifa rileeshiniidhaan yoo teechisnu r maal jennaa is equals to tokko wajjin x when 1 x yeroo tokko ta'u y nis meeqa ta'a? Tokko ta'a. Yeroo x immoo lama ta'u y keenya meeqa ta'a? Afur ta'a. Yeroo x immoo sadii ta'u waan keenya meeqa ta'a jechuudha? Sagal ta'a jechuudha. Kanaaf amma kana rileeshinii tartiiwwan cimdiidha. Rileeshinii kanaaf maal ta'uu kan danda'anidha jechuudha? Miseensa ta'uu yookaan immoo belongs to warreen ta'uu danda'anii tartiiwwan cimdii tanniin tarreessuu fi dandeenya. Tanniin keessaa immoo doomeenii fi reenjii yeroo barbaanne doomeen jechuun it is first component dha. Tartiiwwan cimdii keessaa tartiiwwan cimdii lamaan keessaa isa jalqaba irratti argamu doomeen jennaan isa lammaffaa irratti argamu immoo reenjii jennaan. As keessaa doomeeniin kam jechuudha? Tokko lama fi sadii domain yoo asirratti barbaadu is equals to domain keenya meeqa jechuudha? Tokko lama fi sadii. Range immoo yoo barbaannu range immoo it is second component dha. Tokko afurii fi sagal asirratti maal nu ta'a jechuudha? Range ta'a jechuudha. Range ta'a. Itti jiran immoo fakkeenya biraa immoo haa ilaallu. To'a jennu as keessa immoo akkuma duratti isaa jalqaba irratti list sum ordered pair belongs to this relation. Relation kana miseensa ta'uu kan danda'an maalidha? List sum ordered pair tartiiwwan cimdii muraasni tarreessina. Lammaffaa irratti immoo maal goona? Find domain in the range. Ittaan sun immoo domain isaa fi range isaa immoo adda baasna jechuudha. Jalqaba irratti tartiiwwan cimdii muraasa isaa haa tarreessinuufi. Tartiiwwan cimdii yoo tarreessinuuf it is simply r is equals to jennuuni ta'u mee lakkoofsa wayirraa kaanu. Just bakka negative lama fudhannu negative lama sin immoo as duuba sin jira lakkoofsa barbaadda fudhachuu dandeenya bakka x kana jechuudha. Negative lama yoo fudhannu x negative lama yoo taatu y meeqa ta'a?
asitti bakka x negatiiva 2 galchuudha. 3 baay'isu negatiiva 2 negatiiva 6 ta'a. Negatiiva 6 hir'isu 2 meeqa ta'a? Negatiiva 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo y negatiiva 2 taate yeroo x negatiiva 2 taatu y meeqa taati? Negatiiva 8 argama. Dabalataanis immoo yeroo y negatiiva 1 taatu meeqa argannaa? 3 baay'isu negatiiva 1 negatiiva 3 taati hir'isu 2 negatiiva 5 argannaa jechuudha. Yeroo y rileeshinii kunniin maalidha? Tartiiwwan cimdii muraasa rileeshinii kana miseensa ta'uu kan danda'an yookaan immoo rileeshinii kana ibsuu kan danda'an taniin tarreessineera. Doomeenii fi reenjii yoo argannu immoo doomeniin amma asirratti bakka x kan lakkoofsa barbaaddan fudhachuu dandeenya. Itti fufaa jechuudha. Kanaafuu doomeenii walumaa galatti maal ta'a? Doomeenii iskuwaatu oorii nambar ta'a. Oorii nambar ta'a. Doomeenii bakka barbaadan galchuu dandeechanii yoo doomeenii immoo lakkoofsa barbaadan fudhattan reenjis akkasumas maal argattanii lakkoofsa adda addaa lakkoofsa hundaan argattanii jechuudha. Kanaafuu reenjiinis iskuwaalessu oorii nambar ta'a jechuudha. Reenjiinis doomeniinis asirratti maal arganna? Oorii nambar ta'a. Ammas immoo fakkeenya dabalataa tokko fudhannu r is equals to x comma y yoo ta'e y is equals to x minus 1 nuun jedhe as keessatti amma find domain in the range jennee oduu gaafatamne. Domain maayini range immoo kamiin jennee oduu gaafatamne haala kamiin argachuu akka dandeenyu asirratti sinaa ibsu. Jalqaba irratti asirratti maal gootanii bakki x kana jechuudha. Kun amma maalidha? Itti raadikaala keessa jiru. Yeroo hunduyyuu raadikaala keessatti lakkoofsa maal ta'uu hin qabu? Negatiivii barreeffamu. Raadikaala keessatti maaliif raadikaala keessaa lakkoofsi negatiiva nu ba'u yookaan immoo negatiiva nu dhugoomsu waan hin jirreef bakka x kana dirqama raadikaala keessa dirqama maal ta'uu qaba? Gatii isaa poozitiiva ta'uu qaba. Kanaafuu asitti bakka x kana mi'aama fakkeenyaaf bakka x kana lakkoofsa akkamii yoo fudhanne negatiiva kan ta'u nu dhugoomsuu danda'a yookaan immoo negatiiva irraa ala argachuu dandeenya kan jedhu yoo ilaalle amma asirratti tokko yoo fudhanne zeeroo irraa jalqabnu zeeroo fudhadhaamu zeeroo hir'isu tokko meeqa ta'a? Negatiiva tokko ta'a miti. Kanaafuu negatiiva tokko immoo raadikaala keessa ba'uu hin danda'u. Lakkoofsi negatiiva tokko raadikaala keessaa ba'uu hin danda'u. Kanaafuu negatiiva kun nu dhugoomsu jechuudha. Rileeshinii kana biloongistuu ta'uu hin danda'u. Dirqama lakkoofsa as keessatti nu dhugoomsa argachuuf meeqa irraa ka'uu qabna? Tokko irraa ka'uu qabna. Tokko doggochee tokko hir'isu tokko meeqa ta'a? Zeeroo ta'a. Zeeroodhaan raadikaala keessaa immoo zeeroo taatee baati. Zeeroo fi lakkoofsa achiin ol jiran hunda ol fudhanne as keessatti poozitiivii waan argannu rileeshinii kana nu dhugoomsu. Kanaafuu dirqama doomeenii keenya maal ta'uu qaba jechuudha? Domain is equals to dirqama doomeenii keenya maal ta'uu qaba? Itis zeeroodhaa ol ta'uu qaba jechuudha. Zeeroon dabalatu tokkorraa kaasee itis poozitiivota warreen jiran hunda isaanii waan hammatu poozitiivota hunda hammachuu danda'a. Itis reenjii keenya immoo yoo ilaallu asirratti immoo lakkoofsa kamiyyuu yookaan immoo raadikaala keessa yoo baasuun maal taasisan jedhedha. Itis poozitiiva miti negatiivni immoo raadikaala keessa kan boosumu yoo argannu immoo maal arganna? Poozitiiva arganna. Kanaafuu reenjiin keenya zeeroodhaa kaasee include zero and positive infinity yoo jechuun jedha zeeroodhaa kaasee lakkoofsa itti fufanii jiran hunda isaanii inni hammataa. Kanaafuu positive infinity ni ta'a jechuudha. Doomeenii fi reenjii keenya bifa kanaan argachuu dandeenya. Ittaan sudhaan immoo mata duree lammaffaa keenya maal ilaalla? Graph of relation. Rileeshinii tokko akkamitti giraafii kaasuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Rileeshinii akkamii ilaalla yoo jennu immoo rileeshinii kan foormii akkamittiin barreeffamanii y is equals to ax plus b foormii bifa akkanaatiin linear relation jedhamanii. Kanaafuu linear relation bifa foormii akkanaatiin rileeshinii barreeffame tokko akkamitti giraafii kaasuu dandeenya kan jedhu asirratti a fi b real numberidha. Lakkoofsa real number kan ta'e x immoo variableidha. Kanaafuu bifa kanaatiin kan barreeffame tokko akkamitti giraafii kaasuuf kan jedhu isteepota of danda'een qabanii tokkoon isaanii isteepota ilaalaa. Fakkeenya tokko fudhannee isteepota wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Asirratti immoo izukwaalsii qofa waan ta'e ikwaaliti qofa waan ta'e inequality mallattoowwan kanas ta'uu danda'a. Taniinis yookaan walqixa yookaan greater than or equals to taniinis ta'uu danda'a. It is no problem. Garuu inni guddaan maayini bifa linear function bifa kanaatiin kan barreeffaman giraafii isaanii wajjichaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Tolee, mee amma fakkeenya tokko fudhannee ilaallu.
Fakkeenya kanaaf giraafii kaasa fayyaduu jedheen nu kenname itti rileeshiniin kana keenya kana kanaaf immoo giraafii haa kaasuutu isteeppota tokko tokko naa ilaallu. Jalqabaarra giraafii tokko kaasuuf immoo isteeppota hordofuu qabni hin jiru. Isteeppota sanii keessaa immoo inni jalqabaarratti maalidha? First write by the form of y is equals to ax plus b. Formii akkamitti nu kenname? Less than or equals to jedhamee nu kenname. Kanaafuu less than or equals to kan nu kenname kan formii akkamitti barreessuu qabna? Y is equals to x plus 2 bifa jedhudha. Formii kana barreeffachuu qabna. Step 1 dha. Step 1 keenyarra. Step 2 immoo maal goona? Find y in the x intercept. Y fi kanaa fi x intercept isaanii x intercept y intercept yoo siin jedhu y giraafiin kun laayiniin kun bakka kamitti qaxxaamura x irratti immoo laayiniin kun bakka kamitti qaxxaamura kan jedhu maal isaa barbaannaaf jechuudha. Giraafii isaa barbaannaaf. Intercept isaa barbaannaaf jechuudha. Iddoo wal qaxxaamuru lakkoofsa isaanii barbaannaaf. Itis lammaffaarratti isa goona. Sadaffaarratti immoo nu hojjennaa rakkoon qabu. Sadaffaarratti immoo maal goona? Join x and y intercept on xy coordinate. XY coordinate erga kaasnee booda x fi y bakka lamaan wal qaxxaamuru irratti argina sanii jira. Isaan maal goona? Sarara wal qabsiisna jechuudha. Sarara nu wal qabsiisnu wanta beekuu qabnu asirratti it is less than or greater than taanaan sarara keenya kan akkamii fayyadamna? It is biroo kan laayinii fayyadamna. Equals to qabaanan immoo laayinii keenya akkamitti fayyadamna? It is solid line fayyadamna jechuudha. Bifa kanaan fayyadamne kun steepii meeqaffaa keenya? Steepii steepii afuraffaa keenya irratti tanni sarara wanta ni fayyadamne ni kaasna. Erga kana kaasee xumure immoo steepii shanaffaa irratti maal ta'a? Shade above the boundary when inequality is greater than or equals to taanaan. Asirratti immoo y keenya greater than or equals to yookaan greater than ta'uu danda'a yookaan equals to taanaan coordinate xy coordinate keenya irratti xy coordinate amma giraafichi keenya laayinii kun odaa akkanatti kaasne xy coordinate kana irratti jechuudha. Asirratti greater than taanaan yookaan immoo equals to ta'uu danda'a. Laayiniin dibnu yookaan immoo shaded inni dibnu garamiidha? Gara olii kana dibna jechuudha. Itis maal waan ta'eef x is greater than waan ta'eef gara olii dibna. Itis furmaata kan ta'u asii fudhattanii mirkaneessuu dandeessanii gara olii kana kan jirudha jechuudha. Bitaan sodaan asirratti less than or equals to taanaan immoo garamiin dibnaa giraaficha kana laayinii kana gara gadiitiin dibna jechuudha. Gara gadiitiin dibuudhaan steepii shanaffaa keenya bifa kana gochuudhaan giraafii tokko kaasuu dandeenya. Fakkeenya kanaan immoo tokko tokkoon steepota isaa hordofne yaa kaasnutoo yaa ilaallu. Kana laallaa kan immoo giraafii haa kaasuuf amma laayinii yoonnoo kana rileeshinii kanaaf maal haa kaasnuuf giraafii tokko haa kaasnuuf. Jalqaba irratti maal gootan isiniin jedhadha by form of by equality formii barreeffata. Kan equalityidhaan isinii kennamnaan rakkoon qabu sanumaan hojjettanii garuu amma kun mallattoon keenya baay'ee inequalityidha. Kanaafuu inequality kanaaf immoo bifa formii equalityidhaan yoo barreeffamu y is equals to jennaan x plus 2 ta'a arganna jechuudha. Step 1. Step lammaffaa irratti immoo x fi y intercept sana arganna. Kana jechuun laayinii keenya x bakka kamitti qaxxaamura y immoo bakka kamitti qaxxaamura kan jedhu argachuu qabna jechuudha. Y intercept yookaan immoo y bakka itti qaxxaamura argachuudhaaf y intercept jechuudha. Y intercept argachuudhaaf maal gochuu qabna? X kan x is equals to 0 jennee fudhanna jechuudha. Bakka y qaxxaamuru kana beekuuf kan yoo isin jedhu y is equals to bakka x kana 0 buufadhaame 0 eda'u lama jennaan y is equals to meeqa nu dhufa jechuudha? Lama arganna jechuudha. Kanaafuu amma laayiniin kaasnu kun y bakka kamitti qaxxaamura? Lama irratti qaxxaamura. X intercept yoo argachuu barbaadnu immoo x intercept yoo argattan immoo maal gootanii? Y is equals to 0 gootanii hojjettanii jechuudha. Kanaafuu bakka y kana 0 yoo gootan 0 is equals to x plus 2 taati jechuudha. Ittaan sudhaan immoo kana yoo furruuf maal taati? X plus 2 is equals to 0 dha. Iddoo jira achiin x is equals to lama yoo garas dabartu negatiiva 2 arganna jechuudha. Kanaafuu x immoo bakka kamitti qaxxaamura? Negatiiva lama irratti qaxxaamura. Y immoo bakka kamitti qaxxaamura? Lama irratti qaxxaamura jechuudha. Amma giraafiin keenya sun eessatti akka qaxxaamura arganneerra. Ittaan sudhaan immoo xy coordinate kaasuudhaan giraaficha san agarsiisuudha jechuudha. Y axis dha kun immoo x axis dha. Asirratti y intercept eessatti qaxxaamura jennee y bakka lama irratti qaxxaamura. Kanaafuu lama odoo asitti lama asitti goona. X immoo bakka kamitti qaxxaamura? Negatiiva lama irratti qaxxaamura. Negatiiva lama immoo x eessatti argama? Bakka kanatti jechuudha. Kanaafuu amma kaniin immoo maalidhaan qabsiisa? Kana jechuun maaliif fayyadamna? Itis
akkanumatti brookanii fayyadamnu yookaan immoo soolidii fayyadamna. Laayinii kanaaf amma laayinii kana maal fayyadamnee wal qabsiisnu kana laatan. Asirratti equal yookaan immoo equal mallattoo jala jirtu equalii kan qabdu taanaan laayinii fayyadamnu baay'eedha. Soolidii kana fayyadamna jechuudha. Bakka citaa yookaan immoo adda mummuraa kan hin qabne kan yookaan tunniin oduu jiraachuu baatte laayinii kan fayyadamna kana fayyadamnee wal qabsiisna ture jechuudha. Kanaafuu nu keenya immoo waan qabu maal fayyadamna itti soolid laayinii fayyadamnee qabsiisna jechuudha. Soolid laayinii fayyadamuudhaan gaaficha tanii lama qabsiifan. Amma bifa kanaan kaasne. Amma inni xumuraa keenya immoo itti sheedid bakka kamiin dibnaadha. Mitiire bakka kamiin irraa gadidha moo irraa oleetu gocha kanaaf nu furmaata ta'uu danda'a kan jedhu ilaaluuf immoo asitti dhuftanii ilaaltan. Waa'ee maal ta'a? Leessaan jedhu. Waa'een irra xiqqaadha. Irra xiqqaadha jennaan immoo maal fayyadamtanii itis irra xiqqaa jedhamnaan gara gadii kana dibtanii jechuudha. Oduu waa'een irra guddaadha nuun jedhe immoo gara olii kana dibnaa jechuudha. Keenya immoo maal nuun jedhe irra xiqqaadha waan nuun jedhe itis furmaata kan nu ta'u jechuudha. Kami dibnaa jechuudha irra xiqqaa kana isin immoo yookaan asii lakkoofsa wayii tokko fudhattanii mirkaneessuu dandeessan. Leetmi bakka kanatti afrannuume. Itis simpelii bakka kanatti odoo fudhannee gidduu kanatti tokkoo fi tokko odoo fudhannee asitti furmaata kanaaf solution gochuudha. Bakka x kana tokko galchaame bakka waa'ee kana tokko yoo galchinu bakka x kanas tokko yoo galchinu tokko yeroo lama meeqa ta'a? 3. Kanaafuu tokko irra xiqqaa yookaan wal qixa 3. Kun ammoo maal nu ta'e jechuudha nu dhugoomse jechuudha. Asitti immoo fudhachuu dandeecha. Asitti fakkeenyaaf bakka kanatti 4 odoo fudhanne asitti immoo negatiiv 4 odoo fudhanne kana jechuun bakka x negatiiv 4 fudhanne bakka waa'ee 4 odoo fudhanne immoo laala asitti waa'ee meeqa siin jedhee 4 odoo fudhanne 4 irra xiqqaa yookaan wal qixa negatiiv 4 eda'u lama meeqa ta'a? Negatiiv 2. 4 wal qixa yookaan irra xiqqaa negatiiv 2 jedha. Kun nu dhugoomsa. Kanaafuu kan nu dhugoomsu maalidha? Sheedid laayinii gara gadii kan dibame kana jechuudha. Riijinii kanatu nu dhugoomsu. Riijinii kana immoo argachuuf maal gootanii asumatti ilaaltanii irraas ni jedheera. Maal isaan ilaaltanii waa'een irra xiqqaa yookaan wal qixa taanaan gara gadii dibtanii irra guddaa yookaan wal qixa taanaan immoo gara olii dibuudha. Laayinii kana kaasne jechuudha. Amma furmaata kaasne. Asirratti immoo maal beekuu dandeenya? Doomeenii fi reenjii isaa. Doomeenii fi reenjii isaa akkanumatti ilaallee beekuu dandeenya. Akkamitti jennaan itis salphumatti itis laayinii tokko qofa taanaan yookaan laayinii tokko qofa taanaan yeroo hunda doomeenii fi reenjii maal ta'uu danda'a? Oorlii nambarii yeroo hunda jechuudha. Bakka laayinii tokko qofa taanaan reenjii fi doomeenii isaa oorlii nambariidha. Yookaan dabalata immoo bifa kamiin ilaaltanii amma doomeenii yoo ilaallu itis x komponentii kana ilaallaa miti doomeenii x komponentii. Kanaafuu x komponentii kana doomeenii isaa argachuuf sarara kana qofa sararu. Sarara vertikaalii yookaan vertikaalii kan sararu taanaan vertikaalii asirratti kan sararaa kan deemu taanaan doomeeniin kun sararri kun akkumaan itti fufaa deema. Kanaafuu itis poozitiivota hundaayyuu dabalachaa deema. Asiin immoo yoo akkanatti sarartan hundaayyuu argachuu waan dandeechaniif itis negatiivota hundaas hammataa deema. Doomeeniin keenya maal ta'a jechuudha gara biraati. Doomeen is equals to or real number ta'a. Reenjiin immoo maal ta'a? Reenjiinis kun akkasuma itis ooluma akkanatti kana wajjin guddataa deema. Kanaan asiin immoo negatiivas asuma mulma akkanatti dursalatanii dhaabbatu dabalachaa waan deemuuf reenjiin keenyas maal ta'a? Or real number ta'a jechuudha. Bifa kana giraaficha kana maafuu dandeenya. Dabalataan immoo asirratti fakkeenya dabalataa jechuudha. Waan itis leessan horii kaasu negatiiv x plus 4 kan jedhu equation kanas fudhanne giraafuma tokko irratti jechuudha. xy plane tokkuma irratti kaasne agarsiisuudhaan achirraa immoo doomeenii reenjii akkamitti akka barbaaduu dandeenyu isa jalqaba irratti immoo akkamitti akka kaasuu dandeenyu fakkeenya akka dabalataatti jechuudha. Asirratti kan ilaalu ta'a jalqaba irratti maal goona siin jedhana kana gara equationitti jijjiira gara equationitti is equals to minus x plus 4 dha. Achiin itti aansuudhaan immoo x intercept fi y intercept argachuudha. Y intercept argachuuf x 0 goona siin jedhana. Kanaafuu x 0 yoo goone 0 yoo 4 meeqa ta'a? Y intercept 4 arganna. Y intercept 4 yoo jedhu y kana bakka kamitti qaxxaamura jechuudha. 4 irratti qaxxaamura. X intercept argachuuf immoo y 0 gootanii y 0 is equals to negative x plus 4 yoo jettanii iddoo jijjiiruudha. Kan akkasitti yoo gootan kanuma asumarratti wal qixa ta'a 0 jechuu ni dandeenya. Asirratti 4 garas yoo darbu negative x is equals to minus 4 taatu. X kuwaan tambisuuf negatiividhaan negatiiva ni badde x is equals to maal taati jechuudha. Negatiiva ni badde 4 taati jechuudha. Kanaafuu x immoo isarratti qaxxaamura 4 irratti qaxxaamura y immoo isarratti qaxxaamura 4 irratti qaxxaamura jechuudha. Lachuuyyuu 4 irratti qaxxaamura. Itti aansuudhaan immoo 4 bakka kanatti odoo goone 4 odoo asirratti barreeffanne x dhaas 4 odoo asitti goone just maal gochuudha? Laayiniin keenya ammas dabalataan baay'eedha. Itis maalii qaba? Equality qaba. Mitiire
equality waan qabuuf maal goona sarara akkamii fayyadamna itis biroo kan no solid line fayyadamna jechuudha. Kanaaf solid line fayyadamuudhaan bifa kanaan qabsiisuu yookaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan immoo ammas maal ta'a y is less than or equals to ta'a. Kanaaf y less than taanaan immoo giraafichi dibnu gara miidhaa jechuudha. Gara gadii dibna jechuudha. Giraaficha gara gadii furmaata kanuu ta'u isa gara gadiitti giraaficha gara gadiitti argamudha jechuudha. Kanaafuu amma lamaan bakka miiditti godhan yoo laallu kun gara gadii asiin kun immoo asiin. Kanaafuu giraafichi lamaan tunni eessadha tonnoo jedhanii rileeshinii kanuu ta'u gidduu isaanii kanatti jechuudha. Gidduu isaanii kun nuuf maal ta'uu danda'a? Itis furmaata nuu ta'uu danda'a jechuudha. Rileeshinii kana furmaata kun ta'uu danda'a isa gidduu tanii lamatti argamanidha. Asirraa immoo doomeenii fi reenjii barbaaduu dandeenya. Doomeenii fi reenjii isaa yoo barbaadnu doomeen fiizikaalostuu jennaani. Doomeen yoo ilaaltan doomeen ilaaluuf x komponentii ilaaltanii x komponentii yoo ilaaltan immoo asiin negatiiva hundaa hin hammata kana jechuudha. Negatiiva asumaan giraaficha akkuma guddataa deema negatiiva isaa hammataa deema. Asiin immoo poozitiiva isaas kun giraaficha asumaan yoo kan dibame kun yoo deemu kanas hammataa deema. Kanaafuu doomeenii keenya maal ta'a? Ooriin nambariidha. Reenjii immoo yoo ilaaltan asii negatiiva hundaayyuu asumaan qabatee deema. Garuu poozitiiva irratti asitti dhaabbata. Kan dibame kun haga asii qofaa jechuudha. Kanaa gadi dibame. Kanaafuu kanaa ol kan ta'u furmaata nuu ta'uu hin danda'u. Kanaa gadi yoo fudhanne immoo bakka kanatti argachuuf immoo ichi tuqaan kun jechuudha. Meeqa akkataatti argachuuf asitti fudhachuudha. X asirratti bakka kanatti jechuudha. X plus 2 is equals to jettaniini equation lammaffaa keenya immoo negative x plus 1 fudhattan. Kanaafuu furtan immoo maal ta'a? X gara soodatu plus x taate is equals to 4 minus 2 taate x maal taate 2x dha is equals to 2 taate over 2 yoo jettanii immoo x meeqan argattanii itis 1 argattanii jechuudha. Kanaafuu x asirratti meeqa tokko bakka y argachuuf immoo bakka x kana furmaata tokko galchuudha. Asirratti x tokko fudhannee asitti odoo galchine negatiiva bakka x kanatti jechuudha. Negatiiva 1 taate edoo afurii 3 taate jechuudha. Asirratti y meeqa taate 3 taate. Kanaafuu doomeen oorii nambar yoo argannu reenjiin keenya immoo maal ta'a? Reenjiin keenya 3 dabalatee itis negative infinity induwaajuun dabalataa negative infinitydha. Negative infinity dabalataa garuu poozitiiva keessa haga maalii dabalata? Hanga 3. Asirratti 3 arganneera. Kanaafuu hanga 3 qofa 3 immoo hin dabalataa jechuudha. Inkluud godhaa. Kanaafuu bifa kanaan reenjii fi doomeenii keenyas barbaaduu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan immoo waa'ee fakkii maal akka ta'e viidiyoo itti aanu irratti isin qabadhee yaadda. Haga salaa.